Akkam jirtu daawwattoota kiyya. Kutaawwan darban keessatti variabiloota keenya kireet goonee erga daataatti galfannee booda daataa analyzii jalqabnee turre. Analyzii jalaatii tuulsii kan riippoortii jala jiru koodbuukii fi keessa marii ilaaluu jalqabuun keenya ni yaadatama. Har'a muka waliin ilaallu achuma analyzii jalaa descriptive fi statistics kan jettu jalaati frequency kan waliin ilaallu ta'a. Namoonni fuula YouTube kiyyaa fi haaraa taatan fuula YouTube kiyyaa subscribe gochuudhaan hordofuu eegalaa isiniin jecha kan miseensa taatan immoo like share gochuudhaan akka nafaana buutanii isiniin jedha. Kallattiidhumaanii gara barumsa keenyaatti gaafa dabarru eessa lenna jechuudha. Frequency ilaaluudhaa fi analyze kan jettu kan irratti dhufneetu descriptive statistics kan jettu kan jala dhufna jechuudha. As jala dhufnee frequency kan jettu asii argattu. Frequency kan jettu asii argattu. Frequency kana irratti cuqaasna jechuudha. Sanaa booda maal goona? Variabiloota frequency isaanii ilaaluu barbaannu qofa ilaallaa jechuudha. Variabiloota koo keessaa immoo fudhannee ilaalle kun ID dha. Yaa ID ni beektolee yaada tartiibadha. Tartiiba nuti ittiin questionnaire keenya sana galfanne baay'ina respondentii keenyaatiin tartiibessinudha jechuudha. Kan laallu achi keessaatii age si olaallee agein continuous variabilidha waan ta'eef hin dheerata. Age nama sample size koo nama 60 waan ta'eef yookaan respondentii koo nama 60 waan ta'eef age nama 60 frequency isaa ilaaluun ofumaa yeroo gubuudhaas hin barbaachisuusi. Kan nuti ilaallu eenyudha? Genderiidha jechuudha. Genderiin maal nu fayyada? Dhiira meeqaa fi dhalaa meeqatu tokkoon variabiloota keenyaa kana filatee kan jedhu nu agarsiisa waan ta'eef ilaalla. Maritaa isaa ilaaluu hin dandeenya. ICT adoptioniin ilaalla. Yeroota kana hunda isaanii yoo ilaalle gaariidhaan jedha. Variabiloota koo keessaa warruma kanaa ilaallume. Warruma kanaa ilaallu waan keessan irratti galuusin kan ilaaluu barbaadan qofaa kan frequency isaanii ilaaluu barbaadan qofaa ilaaltu jechuudha. Ani ammaaf kan kunumti nagaa OKD'n keessaa ba'a. Sanaa booda ofirratti ilaaltanii jalqaba irratti samarii walii galaa nu kenna. Samarii walii galaa ofirratti ilaalle kunoo variabiloota keenya dalga nageetu missing values asitti riippoortii nu kenna jechuudha. Akkuma koodbuukii riippoortii nu kennu koodbuukii riippoortii nu kenna. Tokkoon analyzii keenya irratti tulsoota hundumaa irratti hin kenna. Samarii walii galaan kenna. Samarii sana keessatti hin ka'a. Missing value kan qabu eenyudha? Marital status jechuudha. Asii immoo online bankingii missing value tokko qaba. Ilaaluu dandeenya jechuudha duuba deebinee. Isaa booda amma tokko variabiloota keenyatti gaafa gallu genderii fudhadhaa ilaala. Genderii yoo fudhannee ilaalle meeliin nama 31dha. Fiimeeliin nama 29. Persentiidha yeroo kaa'u kana fakkaata. Persentii isaa ilaala. Marital status ilaala. Singiliin kan hin fuune nama 6. Kan fuudhe nama 46. Diversity kan hiike nama 6. Tootaalii nama 58. Namni lama addan baane jechuudha. Yookaan nuti irra utaalee yookaan namichatu haala gaa'ila isaan ibsan jechuudha. Kanaaf bifa kanaan frequency jiru nutti agarsiisa. Persentii isaa immoo siin kan jira ilaala. Persentii kana bifa kanaan ka'a. ICT adoption yoo dhufne ilaalle namni 42 ICT fayyadamee daldala isaa gaggeeffataa hin jiru. Namni 18 immoo ICT fayyadamee daldala isaa gaggeeffataa jira. Persentii yeroo kaa'u kunoo persentii 70 ICT itti fayyadamaa jiru jechuudha. Persentii 30 immoo ICT itti fayyadamaa jira jechuudha. Bifa kanaan tokkoon isaatti tokkoon variabiloota keenyatti samarii nu kenna jechuudha. Amma asitti yoo fudhanne ilaalle online shoppingii namoonni fayyadamaa jiran nama 15 qofaadha. Namoonni fayyadamaa jiran immoo 45 noo kan jedhe 45 waan ta'eef online shoppingii fayyadamaa jirtu jedhee gaafadhu namni 45 noo jedhe namni 15 immoo yes jedhe. Kanaaf online shoppingii fayyadamaa jiru nama 15 qofaadha jechuudha. Online bankingii yoo fudhannee ilaalle bifa kanaan samarii isaa nu kenna jechuudha. Online bankingii namni 42 fayyadamaa jiru namni 17 fayyadamaa jira. Waliigala nama 59 missing value yookaan nam tokko yaada isaatuun ibsatee darbeera jechuudha. Bifa kanaan samarii waliigala frequency isaa nu kenna jechuudha. Frequency maaliif nu fayyada? Kan adda baasuun nu fayyada. Kanarra dhaabbannee yaadatti kennuu dandeenya jechuudha. Kanarra dhaabbannee yaadatti kennuu dandeenya jechuudha. Mee kan education yaa ilaallu yookaan kan ICT in your daily activity kan jedhu kana nama meeqa mee ilaallu kana tokkittii singiliima kana fudhannee ilaalle kunoo missing value hin qabdu natti meera kanuma ishee samarii ishee walii galaa natti meera. Asitti yoo fudhannee ilaalle namoonni yeroo hundumaatti fayyadamanii nama 10dha. Namoonni darbee itti fayyadamanii nama 7dha. Occasionally nama 1dha. Namni akkuma isatti toletti kan fayyadamu nama 1dha. Namni 42 tasayyuun fayyadamu jechuudha. Spellingii gaafa barreessu frequently jechuu barbaadeen very frequently
frequently occasionally jechuu barbaadeni spellingii irraan hin jira iddoo kana isa kun asitti badaa spellingii eeguun badaan hin barbaachisu bifa kanaan ibsuu dandeenya jechuudha. Very frequently kan jedhani nama 10 jechuudha. Frequently kan jedhani immoo baay'iseen fayyadama jechaa jira namni 10 jechuudha. Baay'iseen fayyadama biizinasii keessatti ICT yeroo hundaan fayyadama kan jedhudha jechuudha namni 10 kuni. Ani immoo darbee nan fayyadama kan jedhudha frequently gaafa. Occasionally immoo akkuma tasaa akkuma itti dhufetti kan fayyadamu jechuudha namni tokko kuni. Namni 42 immoo tasayyuun fayyadamuudha never tasayyuun fayyadamuudha guuteedha jechuudha. Bifa kanaan tokkoon vaariyaabilioota keenya haala waliigala isaa ilaaluu dandeenya, frequency isaa ilaaluu dandeenya jechuudha. Bifa kanaan qaacessuu dandeessuun isiniin jedha. Har'aaf asumarratti nu haa ga'u. Kutaataanu akkaataa kamiin frequency graafiidhaan ibsuu dandeenya kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a. Namoonni fuula YouTube kiyyaa fi haaraa taatan subscribe godhaan jedha. Namoonni miseensa taatan immoo share like gochuun dagatinaan isiniin jedha. Hanga kutaataanu wal agaruutti nagaan naa tura.